dargaggeessa kanaaf wanni dhaamuu barbaadu dargaggeessa keenya ilmaan keenya shabaaba keenya yeroo teessaniif fayyadama akka maraataatti akka nama ijaa gurran qabneetti waan beef malee yeroo amma jirru kana namni hundi meeshaa mobaayila jaamu kana harka qabatee deema meeshaan kun sayfii qara lamaati khayriis namaaf muraa sharriis namaaf muraa irra guddaa immoo yeroo amma jirru kana keessatti bu'aa isaatirra sharri isaatirra guddatee jira dubartiin takka urgeeffattee dhiira tokko haala gaabira haratti irra dabarte harumatti kanuma biruma dabarte fahiya zaaniyatun wayya zaaniyatun wayya zaaniyatun badii dalaydee jirti zinaa gootee jirti masmara cabsitee jirti namicha karaarraa baaftee jirti dargaggeessa jaamsitee jirti waa meeqa jechuus keessatti walitti deddeebi'ee nabiin akkasitti himeef gahee fi humna isaan bakka tanatti qaban himuufi jechuudha taxumuraa wanniin akka gaariitti jala sararee jala muree isin himuu barbaadu isaan kuflee yoo jenneef laalle namni akkuma waraa kulli rajulin aziimin imraatun aziima nama guddaa hunda duuba nama guddaa haadha manaa jabduu duuba jira akkuma jenne sanitti nama kufe hunda dhiiraan mana keessaa beekaatiin dhiira jee beeke tafaa'ulumaaf jechuudha nama jabaa wayii kacaasoo miila jalaa dhahee mana keessaa kufisee jira jechuudha sheeka kara kufees darasaa kara kuftees barataa kufees ilma kufees eeysaan kuftee gujaan mana keessaa kuftee jechuudha dilli shabaabaa hamas mara gadhiisu kun bakkinni irraa kufee islaamummaa badhaatu islaamummaa badhaatu islaamummaa badhaatu badhaasa rabbii guddaa lubbuun teenya diin keenyaaf maaliif hin taane fida خالفا القبنها سنة نبي الهدى خالفا القبنها سنة نبي الهدى نما لفردهم خنما برسيسو قرطم من بشان خيسا ربي خدتف دعائي قوتف ورد الشيتي في ورس ميلا ربي خدتاف استغفار ربي الرب رباداف مينمني أكنا خدتش الرديمو نما علمي ملي نجرة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة نمني علمي برباد خراسين رب جل جلاله خراج النتائس نكا خراج النتات الرئيس أوفا وفي رواية سهل الله له طريقا إلى الجنة خراج النتات لا فسافي ربي خراج النتان ولا فس إسلام ما خيستي خبجان دبرتين إسلام ما خيست عبدو إسلام ما دبرتي حرمته هدان ألفوته هذا ديرا هذا انتلا هذا شيخا هذا أولياء هذا أنبياء هذا غوتا هذا هيوته هدان خبجا ألفوته من خرج من بيته ليتعلم علما أو يعلمه فهو في سبيل الله حتى يرجع الردون ورجنتا مسكين جنما وانقب حديث براتي أمد بشر نما درس يرجع تجرا جمنا نمو الردو ورد دبرتي لا أعزنا الله ربي بدرنا نفس نسنا جاء باسو إمام القرطبي حديث خنرت وني نجى إرجع مجنتاتي إيجتكو جعرف مني إيجتكو جبتني أمو بودرة الردو ورد جنتا دبرتي لي يا ربي خيا يا باري فارفما خيا يا غاري واحد نور يومته نفكني فردوس غاري يا ربي خيا يا باري فارفما خيا يا غاري لبون توتنين قبو إسلام ما بكبينيا جرو دنيا غباها إسي غوتتينيا إسي بودان إغتابو أنجروف جيرينيا تتوكا منتيدا إنكي بلوتي كينيا همدينا فوكتو حساسيني لغينيا ديدي والين نبوفتي همبوريسين نغينيا
kiiloomeetira 500 caalaa nama deemee dhufe rabbiif jecha if qabee muqaabila yookaan jijjiirraa wahiitii maleetti jechuu nama fagoorraa ka'ee dhufe maktabaa kitaabaa tan lafarra deemtuu hayyuu fi gameessaa fulduraa mul'atu gorsaa fi daldalaa khayriirraa mul'atu jecha saami'inaa dhaggeeffatteen quftu hundee isaa baankii raammis bu'uura hangafaa tajaajilaa hawaasa muslimaa harroga cufaa Sheikh Jamal Ali hundee dirree dhawaa mee isaaf naa godhaa hamilee oowwaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar maraatan malee maran bahanii ifii daddabanii rabbiin sakkabanii jechoota akkanaa kana annamni irraa dhagahe Sheikh Jamal Ali Abdullahi mee isaanii wajjin turtii gaarii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكو أستاذ حمزة اللي دبچو بارو فارون الدون متى الفاتي نبي صلى الله عليه وسلم حسوا في وجوه المداحين التراب نما فارسو هدوم يسبيه فولا فجاسا جوجرا باي نتي الفاتح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متدري ناخن نمتي وتون سنة dargaggeessa callaa masgiida keessa guute kanaaf dhaamsa tokko dhaameetiin achumaan gara mata duree naa kennamee dabra daqiiqaa 30 irraa haga daqiiqaa 40 sii kenninee naan jee Sheikh Ibrahim inni nu warra malee hin dhufu takkittuma dhufe tana firraa boolla keessaan baanetti haa darbinu jee jechuudha dargaggeessa keenya ilmaan keenya yookaan saahibanii hundinuu akkasumatti hayyuu islaamaa hayyuu warra dabree keessaa Haatim al-Asammi jaanii waa afur sadarkaa isiidhaa namuma afurii beekaa je sadarkaa fayyaan qabdu dhukkubsataa beekaa je sadarkaa nageewuma qabaachuun nageen beeytanimi sadarkaa nagee qabaachuun qabdu warruma nagee dhabe Liibiyaa faa biyyoota Arabaa kanaa fi biyyoota adda addaa yookiin ollaa keenyallee nama nagee dhabeetu faayidaa nagee qabuun dhabdu nagee dhabuun nagayni qabu beekaa jaan lama sadaffaa jiraachuma tana faayidaa isiin qabdu osoo warra du'e خاصني قافتني فايدة جراچون قبضوس إسان تبيخا جان تنين منابه تنين سنتي موديمو بوا درغغمان قبضو سلامن قدما بيخا ألا ليت شباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب شاعرين ربا كنجي ويسلا دردرمان وقتك نادي بيته وان منقدمان نقوت تنسلان اتهمي أكنا جيه هواتوري أينو أكنا جيه وين بيتني منقدو ليجو خناف درجة جيسة خناف ونين دامو بربادو درجة جيسة خينيا ilmaan keenya shabaaba keenya yeroo teessanii fayyadama akka maraataatti akka nama ijaa gurran qabneetti waan beef malee yeroo amma jirru kana namni hundi meeshaa mobaayila jaamu kana harka qabatee deema meeshaan kun sayfii qara lamaati khayriis namaaf muraa sharriis namaaf muraa irra guddaa immoo yeroo amma jirru kana keessatti bu'aa isaatirra sharri isaatirra guddatee jira kitaaba dhabamsiisee jira mobaayila silkii isa dura jirtu ta qofoota gurra qabannu sanillee ajjeesee jira akkasuma nootii waatti katabanillee dhabamsiisee jira
waa barreessuu fi waa dubbisuu illee dhabamsiisee jira sanbira kutee tatana hundarra isin ajaa'ibsiiftu namni hedduun manzaraa ija kaatee deemu sababa moobaayilaatti ija nama hedduu balleessee jira morma nama hedduu cabsee jira yeroo nama hedduu balleessee jira intala muslimaa hedduu karaarraa baasee jira dargaggeessa hedduu kaayoo isaa balleessee jira mobaayila haga dandeessan adawwii xiisha kaayyattanii deemtanii beekaaf irraa eegaa abbaa manaatii fi haadha manaa wal dhabsiisee bultii meeqa diigee jira ilma meeqa nu jalaa jallisee jira intala meeqa masmararraa baasee jira fuulduratti caalama kana kara biraa jijjiiruutu irraa sodaatama akkana jechuun ani ittiin fayyadaminaa jechuu miti meeshaa faayidaa irrattis humna qabdu rakkoo fiduu irrattis humna qabdu suniifuu haga rabbi isin dandeessise dargaggeessaaf wanniin dhaamu akkaataa itti mobaayila kanaa wajjin jiraattan ifsirreeysaa hanganuma qofaan isinii dhaama kanatti aansee mata dureen manaa beefitti hoggaan dabru yoo rabbi naa mijjeeyse sa'aa hanga jirtu kana keessatti waa afuriin isinii dubbachuu barbaada takka ta duraa haasawni har'aan tanaa wanni hundi guyyaa qabdi guyyaan guyyaa dubartiiti dubartii asirraa dubbatamaa jira islaamummaan duratti dubartiin akkam turte islaamummaa keessatti maal fakkaatte da'waa islaamaa keessatti islaamummaa gaggeessuu keessatti gaheen dubartiin qabdu maali afraffaa irratti aalama kana balleessuu fi fokkisuu fi hammeessuu fi jallisuu fi karaarraa baasuu keessatti gaheen dubartiin qabdu maali waan jiru waa afran kanaan isinii dubbachuu barbaada ta duraa dubartiin islaamummaan duratti wanni isin itti ilaalamaa turte biyya faransaa keessatti sawanni dubartii ja'an tun nama moo namaa miti ruhee ni qabdi moo hin qabdu yoo qabaatte hoo takka namaati moo takka beeyladaa qabdi jechuudhaaf mu'tamarri walga'iin guddaan konferansiin guddoon gaggeeffamte mariin kanarra gaggeeffamaa ture bakka jirtu iflaali jechuu asirraa boodarra dhugumaa nama khaddamuuf uumame khidmuma dhiiraatiif uumamtee waan juurratti walii galanii addaan galan biyya faransaatti beeke biyya ni guddatte biyya ni qaroomte ja'an tur jechuu islaamummaan duratti tatanarra isin ajaa'ibsiiftu warra hunduus ja'an biratti dubartiin waa garii himuullee namatti ulfaatti guyyaa abbaan manaa sii du'ee gubanii waliin awwaalan dhaggeeffadhu sirritti yaa nama bokoka quufase dimii dhagee bakkarraa dim jette wallaal nama jaamee dammaqa ibsee dubartiin warra hunduus biratti hoggaa abbaan manaa du'ee waliin gubanii awwaalan tatanarra isin ajaa'ibsiisu jaalala rabbiitiin barbaadan kennanii allayyat darbanii qurbaana ni beeytanii wareega jechuun wareega godhanii roobaan kadhatan rizqiin barbaadan hoolaa jechuun hoolaa qalanii wareega godhanii beeytanii dubartiin akkana turte tatanarra fokkottummoo dubartii warra roomaafaa biratti yookiin ummata yahudaa ja'an kana biratti dubartiin yeroo dur najisan laalamti yeroo xuriin ji'aatti dhufe wajjin nyaatan wajjin taa'an hin dubbattu hin kofaltu dhorkaan kana jechuun namummaa irraa baate mambaaf akkan namummaa irraa baasaa turan maaliif jaan akkam jaanni beeytanii hatta ammallee haasonni kun qaqallatee ni jira isiin abaaramtuudha isii aadam jallisee saniifuu dhiiraa wajji taa'uu qabdu wajji nyaachuu qabdu wajji dubbachuu wajji haasa'uu qabdu kofluu qabdu inumaa waa garii himuun gaarii miti malee afaanitti kan dubbanne biyya waa gootuu jira jechuudha dur akkana turte islaamummaan dhufteeti kabajaa dubartiif kennite keessaa yeroo isaan akka bineensaan laalan san yeroo isaan waa tuquun haraamii isaan harkaanillee tuquun haraamii san keessatti nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam ashraf alkhalqiin isna'uu kulla shay'in illa annikaax dubartii yeroo
furiin jihaatti dhufte waa hunda wajjin godhuu ni dandeeysan walqunnamtii malee walqunnamtii saalaa malee jechuu nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam dubbatee kabajaa dubartii akkasin lafa kaa'e. Kana qofaa miti araba biratti warra islaamummaan isaanitti dhuftee isaanirraan nu dhufte biratti dubartiin magaalaa geeffamtee jallaaba geeffamtee akka hoolaatti akka re'eetti akka dibichaatti akka gaalaatti meeqa jaanii wal gaafatanii irraanaa irrisi jaanii dhadhaabanii gurguraa turan. Akkana gurguramaa turte dubartiin gurguramaa turte. Tatanarra fokkottu immoo waa garii silaa jaldeessi dhagaa akkuma ol fuudhetti waan akka mixii tanaa arraabaa jawwee jala garraan waan dhagaa jalaa yambar jeerra gaddeebisee jaadha. Haadha fuudhuun obboleettii fuudhuun intalafii fuudhuun adaadaafii fuudhuun haboofii fuudhuun isaan biratti akkuma arra qaadhimatanii fuudhan kana ture dur jechuu waan dhagaa jalaa yambar ka jaansanii beek. Islaamummaa keessatti kabajaan dubartiin islaamummaa keessa qabdu islaamummaan dubartii harmee ta'uudhaan ol fuutee haadha dhiiraa haadha intalaa haadha sheekaa haadha awliyaa haadha ambiyaa haadha gootaa haadha hayyuu ta'uudhaan kabajaa ol fuute. Addunyaa tanarratti namni tokko nabii keenya dhufe alayhi salaatu wassalaam man ahaqqu nnaasi bihusni sahaabati minamaan sadarkaa duraatti saahiba godhannee wajjin jiraadhu naayim yennaan ummuk harmeeteeti jeen khatti aanoo saahibni kiyya kalama daa'een jennaan harmeeteeti jeen kasadaffaa jennaan harmeeteeti jeen afraffaarratti abbeetti aanfadhu jeen. Maaliif akkana jeeni beeytanii hadiisa kana haqiiqaan wanni isa keessa jiru addunyaa tanarratti jaalala wanni jaan hundi foorjiki jaalala haadha abbaa malee. Namni addunyaa tanarratti akka ati isa caaltu fedhu haadha abbaa kee malee jiru. Jaarsaa jaartiillee isin isi caalu feete ati isi caalu feetan bareedumminaan beekumsaan qabeenya hayyummaa waa cufaa wal caalu feetan dorgommii. Haadha abbaan kee immoo ilmoon isaanii akka isaan caaltu malee hin fedhan jechuudha. Dubartiin haadha manaa ta'uun jaartii namaa ta'uun kabajaa qabdi. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam gaafa dura islaamummaa biyyaaf raabsu san seera inni baase keessa wastoosu binnisaa'i khayra waa'ee dubartii keessa gaaruma walii dhaamaa. Gama biraatiin caalaan nama warra isaa bira caalmee qabu anu wanniin isin hunda caaluun warra kiyya birattiin caalaa je sinigalee dubbiin tun. Gama biraatiin namni dubartii takka guddise man caala jaariyatayni namni dubara lama guddise ana wahuwa fil jannati ka haatayn anaaf inni jannata keessatti quba lamaan kana je. Quba lamaan kana hedduu maaltu jira? Dhiira saroota mataa dhagaa gurguddaa kana kudhan guddisuurra dubartii lama guddisuurra biratti irra caalaa jechuudha. Dhagaa isin qaceellotti dubara lama namni guddisee anaaf inni jannata keessatti akka quba kanaati yookiin hanganumaan irra jira yookiin walii aanna jechuudha. Takka gama bira intala ta'uun kabajamtu obboleettii ta'uun kabajamtu. Obboleettiin akkatti kabajamtu ni beeytanii araba keessatti mootii wayiitu siyaasaaf nama ajjeesuun duris ni jirti. Siyaasa keessatti nama sadi bakka takka du'atti murteessi. Dubartiin takka dhufteeti hulaa mootichaa kana dura gangalattee boocee bashaqjettee booche kana gaafatan. Mee baa gaafadhaa maali jennaan bar edaan bakka takkatti jaarsa isii ilma isii obboleessa isii nam sadi bakka takka du'atti murteessan ajjeesuu deeman. Kana gaa sadi dhiisuu hin danda'u jarri kun kursiin nan dhufe kursiin safaataa miti tokko keessaa filadhu jeen mootichi jennaan maal filatte beeytaa? Al-ibnu mawluud والزوج موجود أما الأخ فمفقود ولا يعود. أبا مناتي سني أرجما خبرا يرموني سنيتا علم اللي نيرمنا ندالتا وبوليس أرمنتي ينادل تمو لما فاندي وجنان
jara sadeenuu filannoo keetii jecha si gallakkise jeenje obboleettiin akkan obboleettii jechuun yaa nama obboleettii qabdu khabira nyaattu khabira dhuytu khabira mana bareedaa keessa galtu obboleettii ta'e kana millattee laalle addunyaa tanarraa namni onnee irraa si jaalatu obboleettii ta'eeti dubartiin islaamummaa keessatti obbolummaadhaan kabajamtu obboleettii ta'uudhaan intala ta'uudhaan kabajamtu haadha manaa ta'uun kabajamtu addunyaa tana rabbiin hoggaa jaaru hawaa fi aadam uumee hawaa fi aadamiin addunyaa tana khaliifaa addunyaa tanarra godhee jaare jari lamaan nama wal dorgomu osoo hin ta'in ka waliin waa guutu nama waliin waa guutu akka jaan hayyoonni hoggaa haasawan hiriiroon isaanii alaaqaan isaanii lam walan takuuna tanaafusiyyaa bal alaaqaa takaamuliyyaa jaan hiriiroon isaa waliin qaban dhiiraa fi dubartiin ta wal guutuuti malee ta wal dorgommiitii miti akkana jechuun dubartii malee dhiiraaf addunyaan tun dukkana dubartiifis dhiiraan malatti addunyaan tun dukkana wal guutan jechuun jireenya akkatti rabbiin jaare islaamummaan akkana jijjiirama fiddee nama akka horii duraan magaalaa dhaabanii geessanii gurguran horii siitii fi siitii waliin gurguraa turan akka gabraatti qooda isiin qabdu horii keessattis waa hunda keessatti hatta abbaan isiidhaa hoggaa du'e obboleessi hoggaa du'e dhaaltuu taatee addunyaa irratti baaba dhaalmayaa jaanii ashee adamtuu lamaaddaa araashii qaraayisaa turanii beeytanii faraayida jaanii seera addunyaa guutuu jijjiire kana rabbiin buuse daangaa dabruun taane yoo dabartan beekadhaa jee qur'aana keessatti asiin daangeessee achiin daangeessee achiin daangeessee achiin daangeessee waan cabsaan qeeballe waan irruun qeeballe waan faraayida gaasan amma yeroo isaatii miti keessa gasseenee isiniin himu akka kana islaamummaa keessatti dubartiin akkana kabajaa qabdi garuu kabajaa dur akkas turte islaamummaa keessatti akkasi kabajamtee akkasin laalamtii ammoo addunyaa tanarratti dubartiin maal tahaa jirti waan juu tarraa dhumaa jechuu taniin isin ibsuu barbaadu nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hanga guyyaa qiyaamaatti waan ta'u hunda kahime akka diigaminsi hawaasaa jaarmayni hawaasaa tolinsi hawaasaa badinsi hawaasaa gama dubartiitiin gahee guddaa akka reefu mucaan shabaabaa asir dhaabbatee dubbate parsantii isaan qaban jee dubbate sanitti ergaa nabiin keenya dabarse ulamaan hoggaa khulaasaa irraa himan akka jaan inna almar'a fil mujtamac kalqalb dubartiin hawaasa keessatti akka onneeti onneen beeytanii إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله خجانسن onneen namaatun keessi namaa kun onnee wanni jaansun tollaan qaamni namaa guutuun tole isiin bannaan qaamni guutuun bade akkana jechuun dubartiin tollaan hawaasni tole dubartiin bannaan hawaasni bade diigaminsi hawaasa keenyaa bakki irraan deemu jiru sitaaraa tana achi jechuudha huccuu tana achiini hawaasni diigamaa jira jechuudha akkamijjaa نبي خينيا صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء فتنا قرمات وانجان الدنيا تنرت ونين بودة إيسيدي تدير ورمتا نجاخة تتعوخنا فتنا دا دوبرتي أجنجر تجي فتنا ودون تدير تدبرود النبي فتنا ودوبرتي تي حديث برات مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء دنيا في الرائقة دبرتي في الرائقة بكلمان تنتي أكفتنا كفنة إف إيجادا نبي خينيا صلى الله عليه وسلم ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجع ربي نجبان فتنان عالما وري ميشان غرغرا وري وهين بيسيسا وري جلنا خجلنا النمايا دعوان جبدون تغرى جلنا دبرتي إنما مال جنبيتني هيوني توكو توكو كافرة أدوين إسلاما خيسا هيوني غري غري يكجان
dubartii walaleessituu yookaan maal jaaniin afaan oromootti warra dandasu kanaan walliftoota dubartii takkaa fi kaasa farshoo takkaatu ummata islaamaa kana madaafatti darburra isaan miidhaa jira takka qabattee yoo takkitti tanaan itti deemte ganda guutuu balleessuu dandeessa jechuudha. Dhukkubaas isin facaasuu dandeessa. Namaas isin jallisuu dandeessa. Waa cufa keessatti humniti isaanii bakka tanatti akka humna laafoo sanii miti dhiiraa olii jechuudha. Meelaalaa quraana keessatti rabbiin hoggaa hanna dubbatu assaariqu wassaariqatu hattichaa fi hattitti dawaan isaanii jee dubbatu. Gaafa immoo jallina biraa dubbatu azzaaniyatu wazzaanii achitti eenyu dura dubbate. Akkasi jechuudha. Waa garii muunallee nama dhibaa. Kanaaf hawaasa keenya isin lachuutu wanni isinii himu isinis mee isin keessaa gabbuutu dubartii isaa keessa gabbuutu gaheen hawaasa kana jijjiiruu keessatti dubartiin qabdu gahee laafaa miti. Maal jaan ulamaan islaamaa ogguunii fi makmaa kana akka jaan dhiira tokko oggaa barsiifte nam tokko barsiiftee jaan dubartii takka ogguu barsiifte immoo ummata guutuu barsiiftee jaan. Maaliif akkana jaan ni beeyta? Ilmaas intalaas waan ol kannan gakkannaniimi mana keessatti barwooba ol kannite deebitee gakkanni taami akkasii moo akkasii miti. Faaqidu shee ilaa yuuxihi jaan namni waan hin qabne namaan kennu. Hayyuu hoogganaa nama waan qabe cichu nama waan qabe bakkaan ga'u ha gabbaasu eenyu gabbaasa? Waraa'a kulli rajulin aziimin imraatun aziimaa nama gurguddaa seenaa hojjete hunda haadha seenaa hojjechiiftee duuba jiraan irraanfatin jaan Bukhaarii Imaamu Ahmad akkareef mucaan shabaabaa asirraa jiru sanitti jechuudha. Kanaaf hootaagaa bakki ammarra jirru gaheen shamarran haawwan dubartiin da'waa keessa qabdu laafaa miti. Maaliif jennaan addunyaa wanirra walii galte addunyaa wanirra walii galte da'waa afaaniitirra da'waa gochaaturra jabduudha jedha. Nama kuma tokko hoggu tokko waa jedhurra nama tokko hajjachata hojii takka nama keessatti hojjetu turre jijjiirama fidaa jedha. Kanaaf gaheen dubartiin qabdu islaamummaa jaaruu keessatti diiguu keessatti rabbi warra diigulleen taasisinii gahee guddaadha. Seenaa reefu asirra ijoolleen dubbattu dhageessan Khadiijaan ilaa qiyaami saacatti seenaan isii haasofti. Awwal nama islaamummaa Nabi Muhammad irraa alayhi salaatu wasalaam fudhateeti. Dura nama cinaa dhaabbateeti. Gaafa inni kara deemu wallaalee malli duraa badee ati rabbiin sin xiqqeessu akkana namaa taate waa hedduu innahaa kaanat lii wa kaanat naa taate waan irraa naaf taate yee himaa ture. Khadiijaa irraas dabraa Aishaan akkasi hadiisa والمكسرون في رواية الخبر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبارك الخدري وجابر وزوجة النبي. قافا علماء تدبت عائشة كيسان نفط الدنيا ترخيصة جهن دبرتين عبد الله فامت درا قبصو خيسة وريقم وين يرمي درا وريقم سمية دامي هذا عمار فا أكسيبره lubbuu fiitis amantaa kennuu yoo taate ta dura kannite dubartii ta dura islaamummaa Abubakarii fi Umarii fi Usmaan khulafaa dura namni amantees dubartii. Akkasuma ammas da'waa sirriyyaa jaanii da'waa ganda keessaa ta girdoo dubaa ta mana keessaa namni nama meeqaatam amansiise. Umar faa'u nama amansiise gaasa wayi seenaa keessatti olii seenaaree amma. Kanaaf gaheen dubartiin qabdu laafaa miti. Ammas yeroo hedduu dhiiraa fi dubartii namni waan addaan laala. Rabbiin quraana keessatti ajajni rabbiin buuse guutuun arkaanni islaamaa shanan dhiiraa fi dubartii addaan ni qabaa. Yoo wanni itti garaagarummaan jirtu dhiirtii masgiida sagaddii salaanni dubartii eessatti irra caala
manat dhiirti jihaada qabsoosee fi gootii dubartiin immoo qabsoo mana keessaa gooti abbummaan fedhiyoo haati mana keessaa gabbaasu baatte gabbeessee fi fudhatee almi mubaarak jechuu hin danda'u irra hedduun namni karaa kanarratti fashal karaa kanarra kufu makiinaan dhoytu waan adda addaa isa mudatu nama mana keessaa maal jeen isinii maree masmarri jalaabati qulfiin jalaabatti khazinaan itti qollofamti mana keessaa jechuudha namni irra guddaan mana keessaa gaffashala hajjiin dhiirarratti waajiba qabeenyaan irra waajiba kophaa isaanii dhaqanii dubartiin ammoo isaan tiisuuf isaan eeguuf horiillee yoo qabaatte rahimaan malee godhuu hin dandeessu waan akkanaa waan xixiqqoo karaa keessa garaagarummaan jirti bakka tana hunda immoo rabbiin bakka buuseef amma fakkeenyaaf jihaada wanni godhaniif maali jannata seenu dubartiin moo idaa sallati ilmar'atu khamsaha wasaamat shahraha وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من دبرتي يوني في صلاة مسي صلاتي شنن صلاتي صومنا صومنتي افتيستي قالي أبا منسيبوتي جنة هلا جنة تفيتين في لتيسيتي تفيتين قاد ديرتي يو soomana heddummeessee baabura ayyaanii seenaa yoo sadaqaa heddummeessee baaba sadaqaatii seenaa filannoo hojii malee hin qabu inni dubartiin ammoo kana finnaan filattee seeti ulaatamii na baasettee ilaallattee hujuma hanga kana qofaan jechuudha jihaada yennaan isiniif jihaadni hajjii jihaada duuti keessa hin jirre hajjii isinii jira jeen kanaaf gabaabinaan rabbiin quraana keessatti من عمل صالحا من ذكر ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب نمني وجي غاري وجت إيرا في دبرتيرا المؤمنون والمؤمنات ذاكرون في ذاكرات صائمون في صائمات أكلت ولين بكا شفت ولي كبير دبتا تكاد دان باف نيجو kanaaf salaata yeroora salaata oguu jenne dubartii fi dhiiras yeroora salaatuun tokkumaami masgidumatti adda malee tokkumaami akkana jechuun beekigaa dubartiin salaata haasawaa ijoollee tajaajilaa suutuma guzuma dhaqqabdee sagaddi akkasi beekan akkasii miti inna salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutaan dhiiraa fi dubartii irratti salaanni rabbi biratti dirqama yeroo qabu jechuun sun dhiiraa fi dubartii biratti yeroo xaharatan guyyaa tokko ta'anii guyyaa lama ta'anii sagaduu salaata tokko dabarsanii lama dabarsanii sagaduun haaraam dilii gurguddoo dhufu waan dubartiin irraa eeguu qabdu jechuudha akkasuma gaaritti nama ajajuu hamtuu irraa nama dhoorguu wal mu'minuun wal mu'minaat ba'duhum awliyaa'u ba'din dhiiraa fi dubartiinis waliif jaalalloodha gaariin nama ajajanii hamtuu irraa nama dhoorgan jeen rabbi walumaan dubbate barachuun itti gaafatamummaan hadiisa tokko nama beekanamu kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi namu daanyaadha hoogganaadha waan irratti hoogganaa qaba waan irra hoogganaa irraa ni gaafatama jee imaama masgidaa irraa kaasee الإمام راعي ومسؤول عن رعيته والرجل راع في بيته ومسؤول في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها أبا منا ومنا سار راجع فتما حاتي منا المانسي انتلسي غربائسي أبو منا خرنا واسدي بيتر راجع فتما يوكا قديم بان يقول يوكا ولندم يقول يوكا دنيا في آخرة ولي ولا لقول راجع فتما تسنيس gama biraa wanni gabaabduuniin akka shamarraniitti kaasiyyaa seera tokko tokko keessatti waan dubartiin irraa dhoorgaa ta dhiiraaf halaalii jira walqixa jechuun waa cufa keessatti bakka dubartiin itti caaltus bakka isaan humnatti qaban dubartiin jiraame fakkeenyaaf dubartiin salaanni si masgidaa irra manaa irra caalaa fi jennee mireef dhiirti uffatanii urgeeffatanii
babbareeffatanii gabba'uun sunnaa. Dubartiin ammoo hadiisa keessatti Abi Hurayraan dubartii wayirraa tawaarraa urgaawan argeeti isaan dhufteenna masgiidaa hin dhufaa jetteen. Salaatuma rabbiitiif akkana babbareeffattee akkanatti urgeeffattee naan jetteen. جنان إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت للمسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة فذهبي واغتسلي بليتي دي يجين أنجال الله خيابك عاصم الراونين لقين محمد عليه الصلاة والسلام صلاة دبرتي تكا urgeeffattee ta masgiida dhufte hanga mana galtee akka nama janaabdaa irraa dhiqatutti urgaa sanfirraa dhiqxee firraa baaftutti salaanni siin qeebalamu jechuun dhagee deebii dhiqadhu salaata lamata salaati jee salaanni kee hamma masgiida dhaqxee salaate sun shitta wajjin hin ta'u. Hadiisa biraatti ayyuma imra'atin ta'axxarat summa marrat alaa rajulin dubartiin takka urgeeffattee dhiira tokko haalagaa bira karatti irra dabarte harumatti kanuma biruma dabarte. فهي زانية وهي زانية وهي زانية بديد ليدي جرتي زنا غوتي جرتي مسمرج أبستي جرتي نمشي قرار رابطي جرتي درجة جيس جامستي جرتي واميك إيش كذا ونتي دبي أنا بينا كستي ميب جه فيهم نيسام بكتنا تك أبنهم في يجو تتمرا ونين أكا غارد جل سرري جل مري سنهم بربادو إيسان كفني وجنة فلالة نمني أكما وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة نما قدا هند دوبا نما قدا هذا منا جب دوبا جرا كما جنة سنتي نما خوف هند ديرام منا خيسا بخاتين ديرجي بخ تفاعل ما بجيجو نما جبا وهي كجاسو ميلا جلال منا خيسا خوف سيجريجو شيخ خراب كوفيس درسا خراب كوفتيس برتا كوفيس علم كوفيس إيسان كوفتي بوجان من خيسا كوفتي دل شبابا خمس مرة قد يسخن بكن الراكوفي هذا كوفي وبوليتين كوفي هذا مناتين كوفي نمني تكوتا كوخا انتلساتين كوفي اللي أكتي مدرك الرتول بي نمدورة تاي وادو بطولة بالله انجرو يا رب المكرين أما أرومنا في جبنا في باورا دوبرتين واي من جيجيرا مارتك عبدون سنيما تتمر رايكو درا ولنصب نورا جوان سنتيم حواسم مارت ilmata ko khalafa kha ujechu hawasumma ilma sanirratti abu hawasumman qabu sha'biyan qabu khajan fira biratti hiriya biratti mana barnoota keessatti hujii hojjeturratti hooggansarratti bakkuma fedhattu jechu nama wajji walillaa qaburratti sammuu isaarratti namni jijjiirama guddaa qabu haadha isa gakkanneti obboleettii isaati yookaan haadha mana isaati wanni mana keessaa gakkenname isin akkana jechuudha dhageessanii takkaama maasafaan oromootti namni haati manaa ergite ergaan haadha manaa dukkanan qabdu jechuudha dhageessanii akkana jechuudha dhageessanii saniif hawaasummaa irratti jijjiirama ilmaa irratti jijjiirama intalaa irratti barmaaltu jedhanii beeytanii afaan oromootti haadha laal intala fuudhi jechuun hin jirtu intalti kuma haadhaa san goggoolatti jechuun gabaabinaan karaa gabaabaan jechuun arabni immoo ogguma kamaa hokkiju kaadatil mar'atu an talida nafsahaa dubartiin ifuma lafa keessa jedha kooppi intaltisii kooppuma sii jechuun xiqqoo yoo isin jalloo taate jallina keessatti waan ammayyaa kanaa wajji wal qabatte irra qaroomtu yoo isin qaceeltuu taates qaceelloo keessatti irra qaroomtu yoo isin abbaa manaa habaluu beeytes isin boksii fi hara hundaal irra jabduudha jechuudha haadha irra xiqqisho irra fooyyeessiti malee wahuma haadha kaadatil mar'atu an talida nafsaha haadha laal intala fuudhii jechuun dhageenye isin namni ammaa kun bar waan dhaga'u baadiyyaa dhalannee dhageenye beekta
كادت المرأة أن تلد نفسها جان توك لما فا ميرا المنما خنا جيجيرو خيست جالالان نمارفتو وان اتدقيمو نمني توكو توكو دغاتا توكو رحمتك أبا توكو نما جالتا توكو مو ن علمنا ما خميله لما لفردي مو عدوي لا نمو متوكو جيري روكم اي سرا ونخن دفتي جنان عاطفيا ونفسيا ميرا في أكا علمنا ما تتوقعنا هند خيستي جهين هاتك أبدو لا فهمت إنما وقاهي من مقماق خيست حديثة يسين قوتين المونا ما لوسيسين جودة جيساني قوم ما اللي تدبرستين خناف قام براتين جهين هاتي قدس الماني خيستي أبدو وابرتو خيستي حيما خيست ودبسو خيست وبريسو خيست هاتي منا برنوتا المدرسة تقول أجر جيسني منا برنوتا راس دركا دراتي وان دركا درا أنا من مفيد جبانا مش منا منا برنوتا على كماله مجال نما ربسو نما خبجو دبي نما سر نجو نما جدا خبجو خرادي مخنت مخشرا خديم لين هادم منا خيسا واجر جريه تبر جبابنا وافا أكجاني واجري أكتب سنين نما دبابه كذب وابرتشو خيستي برنوتا بكخنو خيست علو الهمة وان جانين صدركاء الآن تفلتشو خيست برنوتا ويقل فيت أمالين ديس يوم برن اتقفى مالين بو أني وان يمال جانين وانتو تسان هند نمتي همبسو خيستي جهن دبرتين كبدو جهي لا فابتي خناف بكر راخوف أبار سر همانجا ورا نبي بكر ورا نمت والله ليه تجري جان نمني جلته هندي بكر رابو كربه من خيسا يجوا هاتبر وان أبان المحركة ودوبة إليه ويا بوتو غرفا ولا جيرون دندينه يا متأخية جتشتك كو جيرون دنديسي رحمن نما نسيسون جتشي سين دبتو أني رادو بتسون غرسي سين غرسيتو شيخ فيتي داعي فيتي أستاذ فيتي تفيدي المغرسورة غرسي سين منا خيسات الميسي انتلسي غرسيتوتو إرى تأثيرك أبجتشو خناف دامسا ريفولي دامسا راما يتنجي سان شينين آخر نوان دقيق الله محافظ ونين ما يرتي دبرتي فدامو بربادو نبي كنيا عليه الصلاة والسلام غافتوكو عمرو بن العاص وديس حديث خنا حجي نبي وجين لينيجي وسما نبي وجين تاو جرو غار خيست اكن وانو غرسيسه لا وانسن غرتني جي كن لالچي سي مي وا غرتني لا لا جي جنان نمني غري لالله نمني غري اجسا لا لا وا غرتي مي الراجيسا غراب أعسم أحمر المنقار والرجلين الراجيسا جلتي جابون يخين سرابا أدي وفتيدي خاكو تورنسا تنديمتو خميلي سا دي ديما تقوى الراجيسا سنكيسة أغر ريجانين جنان لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب جيجي نمني جنة سيرو دبرتي خيسا الراجيس خون الدون أرجع من بيتني مره خامس أجرا أدي أجرا يلا تفتي دي مخوك تورو ساديم تو خميلي ساديم مازون أكنسيباتي الراجيس خيسة ترجم دبرتي خيسا تناجي عن جنة سيد صلاة سكدة سومنا سومنته حجي قوته ذكري قوته قرآن قراته أبا مناتي وجين وبالله التوفيق أبا مناتي وجين واد بترين كم كسيمره أكار راجي سخناتي جيجي حديث برات مس اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء عن جنتاس نجر سيسانيتنا كم تيفي وعلى لان كانت لك إيه عليه يبدأس نجر سيسانجي جنة خيسة كون تشلال إرهدو ورا جنتنا ما هي سجنا ما وانكب ورا واقب
naggaadee abbaa qabeenyaa irra hedduu isaanii warra ibiddaati oguu sadaqatan oguu kennan kana sadaqaan tu wooma karma halalaa goota jannata seensiftu seetaniimi nabi sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti at-tujjaaru yuhsharuuna yawma al-qiyaamati fujjaaran illaa man ittaqa wa sadaqa wa barra irra hedduu naggaadeen akkuma jirtutti fujjaara taatee kaafamti jee nama rabbi sodaatee dhugaa dubbatee toltuu dalage malee naggaadee bira dhugaan hin jirtu toltuu dalaguun hin jirtu rabbi sodaatuun hin jirtu yoo jiraatte hoo التاجر الصدوق الأمين يحشرون يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نقادين نقاد بدو خرب بصدا ويا قيامة أنبياء في شهيدوتا في وريقم توتا ورق ربي خيس وريقم يوجين كافما فتنان ندبري فتنا لافتو متيجو الردون ورى جنتا مسكينة جنما وانقب حديث براتي أمد بشر نما دور سيرين جيشو جرا قمنا نمو الردو ورى بدا دبرتي لا أعزنا الله ربي بدرانو في سنس نجيا باسو إمام القرطبي حديث خنرت ونين نجي إرجع مجنتاتي إيجتكو غجرة فماني إيجتكو غوبتني أمو بودرة الردو ورى جنتا دبرتي ليه مالك جنان هدو غراس نما تاني غراس سانت سكول كلي دا وام ببلي سنكنا عنگا غوبتني بودمو غو جنتا ديبيان الردو ورى جنتا إساني يجي خناف إفيجنو غدا نبي كني صلى الله عليه وسلم يرو هدو إسين دبرتين الردو ورى بدات ورسين أرجع صدقة الدمبيسا خيري الدمبيسا جي دبرتين دام خنا ننس دامو سبر بادي دمرتي خنا دامو بربادي ربين نوفي سني سورة جنتان وهاقولو ilmaan keenya rabbi nu haa qajeelchu barnootatti akkuma ammatti jirtan kanatti qabdanii itti jirtanii jabaadhaa ammoo mana keessa abbaa manaa obboleessa keessan obboleettiinis abbaa keessan dhiira tana jecha keessan biran kuttu keessaa ijoolleen mala faakaatu qabuu irratti karaarra dhoorkuu irratti gargaaraan isiniin jaa jecha koo kana keessatti yoon jecha jajjabaa isinit dubbadhees dhiifama isiniin jecha anaa fi isinis warra jannataa rabbi nu haa taasisu waan dhageenya kanatti warra fayyadamu rabbi nu haa taasisu wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دامسا شيني خنيا ندامي نما رافع دم ربنا تايسو والله قا عسوا خنا تجيو كفام تبيتا تدلقو جباتا أسين فلاني أسين باسو جرا ربي نما فرتي قلبي قد برسي رافع دم ربنا تايسو الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه جاي ربيني أكسر ربنا تايسو أكبر الله أكبر मैं घरे नशीदा शमरानी असिते अकन उड़े हाथन जच्ची जच्चा चालू कलाम रब्बीना इसातु वल आन कामाफ कल्बीना मा इसातु वल आना दुबर्तीन हादा हायोता दुबर्तीन हादा गोतोता दुबर्तीन हादा उलामा दुबर्ती dambibiyooma dubartiin haadha hayyoota dubartiin haadha gootota dubartiin haadha ulamaa dubartii dambibiyooma dubartiin gootota jarra maraa shoora guddaa qabna khaliif arra gadiif buufne maa'if lallaa gahee keenya beekuun hunda caalaa hayyoota foggansa nu qorii gad baasa mi maalumaa tola kanuun jirre keessa shoorri dubartiidha kashlabbummaa diigee kunoo arraa gahee jarraa hedduu fiigee oqtiyee fuuldura deemin dhaabbatini abdii biyyaati ta'uun dagaatini fageeffadhu himma kan gabaabsini
jawaadhu ciimi abdii hin murini. Dubartiin haadha hayyoota, dubartiin haadha gootota, dubartiin haadha ulamaa, dubartiidhaan biyyoomaa. Manni utubaa malee hin dhaabbatu, biqiltuun kunuunsa malee hin guddatu, ifa ol qabisiitu biyyaan dhaabbata. Ati yoo gaddistee amanaa ta'e eenyu badata. Haadha Imaamu Ahmad fakkeenya dubartii, ilma isii leenjistee islaamummaa irratti, gaachana taatee fi kaayyoo saba duratti. Guddina biyyaatiif yoo fiites nageenya, guddina garaarree dubartiidhaan keenya. Hawaasa keessatti dubartiin fakkeenya, isiidhaan bareetti ziniif duniyaan keenya. Dubartiin haadha hayyoota, dubartiin haadha gootota, dubartiin haadha ulamaa, dubartiidhaan biyyoomaa. Kan islaamaaf wareegamte wareega yaaroo jalqaba, Sumayyaa Ummuu Ammaarii namoota quubanii qaba. Haadha mu'mintoota beektuu islaamaa durii, Aishaadha beekii tala Abaabakarii. Loltuu jabduu yeroo jihaadaa fi lolaa, isiinis dubartii fudhadhu mee qawlaa. Dubartii islaamummaa qeebaltee tursiite, Khadijaa ta'uusi kan dimboorsiite. Dubartiin haadha hayyoota, dubartiin haadha gootota, dubartiin haadha ulamaa, dubartiidhaan biyyoomaa. Dubartiin haadha hayyoota, dubartiin haadha gootota, dubartiin haadha ulamaa, dubartiidhaan biyyoomaa. Egaa kanatti aansinee masjidni Sheekh Ibrahim kun fi dalagaan Sheekh Ibrahim as keessatti namni beeku ni beeka, kan beeknillee akka baruuf jam'iyyatu himaayatu kitaabullaahi haja'uu jira. Tuuta eegumsa kitaaba Rabbii, Qur'aana Rabbii naman qabne biraan dhaabbata bahuu jechuun baadiyyaalee magaalaa Dirdawaa keessa hiruu, asuma magaalaalee namoonni Qur'aana argachuuf rakkatan Qur'aana kana bitanii nama kana bira kan ga'aniin dhaabbata akkanaa hunda qabanii jechuun dhaabbata kanallee waan dandeessaniin namni dhaabbata kana jabeessuu fadhalleen seenee jabeessuu danda'a. Dhaabbanni kun gaa jam'iyyatu himaayatu kitaabullaahi sheekha keenya Sheekh Ibraahimin durfamaa jechuudha. Isaanilleen akkasuma sagantaa nashidaa dhaabbanni kun qopheesseetu jira. Najjaashii fi Abdullaahi dabarsinee isaan booda carraa isaaniif dabarsinaa. Beeku takka isaaniif Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah jeetiin dubbitoo eegala, alhamdulillahi faarfame rabbiini. Kun fayakuuniidhaan balaan baate qarra, tahi jannaan taate laallee ijaan garra. Hanganumaan beekaa waan hafe isaatti nu guutaa jechuudha. Isaanii wajjin turtii gaarii. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قندلوا بوق أبو أري هويتي نيادة تشيساجرا guyyaa hanga takka dura waan ji'a takka hin geenye sagantaa takka asitti gaggeessine sagantaa san irratti Sheekh Jamaal faa seenaa teenya nuu deebisaa jennee itti waywaachaa turre. Karaa dheeraa kana qaxxaamuranii sheeynii masmara dursan keessa akka waan jiranii fakkaatan sheekaa fi kursii tana akkanatti hoggaa walirra laalee tizitaa jaansanni beeytanii yaadannoo sammuu keessa wahiin na dhufaa
كرسي كناتنا شاركم كناتنا الرافني ميرابا مسجد بلال سنت ميرابا خرا كفيرا مسجد كفيرا خنت الدراسات الدردوا خنا خيستي سجلة شيخات ينجزي دعوان رسول لكجي جاني سجلين تندد دبيتو نخيسة جيرا الرا وانسان تنتي في دردوان يرولي هنگا تكاف شوك تاتي جرتي خفته شوك تاون دواتي چي دياچوه چود اودون دونه خنیس دوبه چوندن دینye گگبا اکا گگبانی بیتنی اکا ورّا فیاتی نمنی گیزه شوک ته یو گرته تجاجلی دورا CPR ری جانیتی کاردیو پلمورری ریسسٹیشن جانی اوننے سوسوسو فی سومبو سوسوسو جانین اکا چیپسیتیتی یو نما عدالتی ته هم نانگم تکان دیبدا یو دائمه ته هنگم تکان دیبدا یو مچا آمد تکا ته kana qubango ta onne tana kadiba afan kana furatti khannan sheekotin takata taas khaysa jirtu resuscitation sangodu jirti direda CPR rechud so namonni direda warratti dalagu mutanno qabu direda dargagonis akkanatti sheekoti sossosada halli khum baballate wal gawu qaba direda khaysa inshallah isin galatoomaadha akka isinin komanne addanurra murina sagantaate isantana akkanumatti itti deddeebisa inshallah nuti amma namni khottaan unjeelleen injiru shuruf ka dhageenya uleen nu baasun danda'an ta oromiyaadha yoo taate ta dirree dhawaala tanammoo numa dhageenyaan kophee lafaa fudhanna hucculleen jijjiirrannu akkasumatti amsooluma uffannee hirriibaa kaan hin fiinnee dhufu inshallah sheeyni keenyalleen masgiida sabattanyaa kana qofa odoon taane dirreedhaa keessa bakkuma fedheewu gizee afeeraman kad jaanii bakka jiranitti isinii dhufuudhaaf qophiidha isinilleen gizee hunda dalaguudhaaf qophii ta'a dargaggoon shamarran islaamummaa badhaatu islaamummaa badhaatu islaamummaa badhaatu badhaasa rabbii guddaa lubbuun teenya diin keenyaaf maaliif hin taane fida khaalafaa ol qabna sunnaa nabiyyal hudaa khaalafaa ol qabna sunnaa nabiyyal hudaa lubbuun tootaniin qabu islaamummaaf qabeenya jiruu duniyaa gubbaa isi eeguutetteenya isi boodaan eeggataa bu'aan jiruuf jireenya tuttuqaa amantiidha hinqee ballu xiqqeenya hamadiinaa fokkottu hasaasiini dhageenya diddee waliin nu buuftee hin booreysin nageenya hijaabni kee bareedina keeti hijaabni kee bareedina keeti silaasaniin dura godhuu qaba ture guyyaan kasaaniiti hijaabni beeki huccuu keessaa waan isin uffattan tana hunda asii kaasii hanga faanatti shari'aadhaan caalmee rabbiitu kenneef uffata rabbiin dubbate akkasimi isaan uffachuu qofaa fi miti uffata kabajaa qabu islaamummaa bakka bu'a isin amma gizee suufa uffattanii fi gizee qamisa keessa uffattanis rabbi biratti akkuma gatiinsaa darajaan quraanni dubbatee darajaatti godhanii jirti feetu suufa uffadhu qottu feetu midawwara illee uffadhu qottu injiru mee quraana keessatti taa dubbatame ni qabdanii isin dhiirti hijaabni kee bareedina keeti خبجا فلفنا دبرا إسلاماتي دبرتي إسلامات وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو ما نبتدي الترك عبد الله صاحب يعني أركيزي دو دمير أركيو أسين نار بيولي مسكين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Roro do malega gababina fi tikenya garte namni warku do bufni kamna ana echaga hata inshallah bismillah heddu saganta tan ragam manne sagantan tun ittifufu qabdi
dhaamsa gartee ulamaa'onni keenya nuu dhaaman ustaazan keenya nuu dhaaman itti haa fayyadamnu hin jaa yaa rabbii khiyya yaa baarii faarfamaa haa khiyya yaa gaarii waa hedduu nurraa arjoomte nuuf kennii firdawsi gaarii yaa rabbii khiyya yaa baarii faarfamaa haa khiyya yaa gaarii waa hedduu nurraa arjoomte nuuf kennii firdawsi gaarii nagayaaf rahmanni rabbii haa gahu جعلا مصطفى باينا ملائكة سمي عددها وما سالفا أهلي في سحابة التيس قاري ورين سلفا ديرا في خنين دبرتي خندبريب خنقنا عرفا تقول إيران بسن هندواها النبي هردفا الله أكبر ما شاء الله قا سجنتان إدو سين درته وان تو كوخانين دبر مالي براكتم بربان مالي تيك توك في وان ددار نمني وان تكتك غلكيسو وان شريد اخيسه توجچولا هوغا غلكيسه نمني كومني شنتم يول الف نمني كومني ديبيول الف نيغمتا غمديدي سلاريفچو كبا بكر وان شري خسلاريفچو كب balansa san hoggaani fi nama bira geessi namni laale namni tiin jallate namni tiin kharabe يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم قرآن كذا ألا ساء ما يذرون دلي سانيتي في دلي والرجل لسانيتي اللي نبادتني يا رب سبحانه وتعالى خابتشي دلقي سانيت اسمه جرو في سنيك أبنجتو خنافو سوشال ميديا هوغا فجدمنو سرنا الاتحاد فجدمنو وان هم تو شير أكانغونة تيك توك رت وان شرّي وان غرتي نما جلسو أكا غرتي شيرينغون أكا ديوتينغون أكا لايكينغون لبوتي يافيت نفي اللي دامو بربادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل كيف تاني بدام سا عبد الله خان قابر خن درجو مخينيا خان قويا في الكان كيسة يتقولوا أما سوانو ما تكافا كاتفناتو وان قدا بالليسا ديوتينا تقولين نمني براتيس سمرة لالته ديوت قدا نمني براتيس خبراتيس من سن سنة سيئة كان له شيكوتين تناغوت وانا ديسا يدو بچونا الفاتا أكاسي دامسخانا نما فرده اتفايا دم ربنا وعطايسو أما قا جمعية حماية كتاب الله كماريفو سنهي مسان لابن قرآن ربي غيري شيخ إبراهيم اندور فامو رافوسان دلقان سا أكما اتفايا تجرا يرو هدو मैं शेकोतिले मगा गंदोता बादिया रासिती आमे हेराफी तुरे विलीले अकस्मत खानी तिफुफु तहाजे चूड़ा मैं जमइया हमायत किताबुल्लाह खाना असबहानी खान एरगा गबाबा गुरन हुसैन था मैं सानिफ गुता कामिले अल्लाहु अकबर एगा और खाता निस्नुफ गता बकी कैसे ये मस्जिद एरोन ता सलाताती असमत सलाने गलवान थे फी आकाशी गामे जोले तना अल्लाहु अकबर जमइयत हिमायत किताबिल्लाह असखोत ताती दाम से कब्दन नुफ्दबरसा इसनी जन्ना يا كلام خليقا تلتجير مخلوقا قد ساخ زلاتي ملتي عدناك جئت قلبي فنورا خلبونا فسورا جئت غيمي آوا ليبون دفدوا آمنا ربي الرا بدا فمني جرا خنهن كينن كمني إيفا الدنيا آخرة خنهن كينن كمني إيفا الدنيا آخرة
كاروما بؤورا ديننا فلدورا بكم سابارا بارا سينيسا ومارا يا رحمن رحمة خيتي قرانا قلبي نبوتي إيسا تراها وهيتي رقب ياكي أماتي قبرة قرآن أفتمسو خلبونا جيرتيسو ربي يمريها لريسو والردين التيب بسيسو نود في فرقان فوق سماواتي قرآني أمنا ربي قداتي هكا إيسا إيقو دير كما نرتي هكا إيسا إيقو دير كما نرتي جمعية حمايتي كتاب الله جمعية حمايتي كتاب الله جمعية حمايتي كتاب الله جمعية حمايتي كتاب الله يا كلام خليقا تلتجير مخلوقا قد خجلاتي ملتي عدرناك جبريل انقفني ماليكا يستفيد نركات صدرك خنت رولا من دمو قرآن النبي ترقم رسولي تاهون تعالى الملما رمضان نسألون جيءكما سببا إيسا قرآن ما سببا إيسا قرآن ما حرفين تكهرني بيتا سيفو الفدا صدرك جنتا خنخن تفكران والكتا أجرين ما كراي يركتا حرفي تكهرني بيتا سيفو الفدا صدرك جنتا خنخن تفكران والكتا أجرين مهكري أركتا يا كلام خليقا تلتجير مخلوقا قد خجلاتي ملتي عدرناك يا كلام خليقا تلتجير مخلوقا قد خجلاتي ملتي عدرناك الله أكبر الله أكبر أخي الله أكبر الله أكبر مي تكبيرا أكنا ما فترة يعطيك مي الله أكبر تنادي بها مي الله أكبر مي الله أكبر الله أكبر اسم جولين تكاشون عوسا نما قد يسيسو قدك حيه خنت يان سودان سجنتان خرا غولبا ديما جرتي سجنتان توني سجنتا ايبا يوخا امو سجنتا مسجد حراتين جماعة قدوة حسنة كسما إمام خينيا شيخ إبراهيم نبيتاني كسما كوميتي مسجدات خنقو بايتها خنت يان سي سجنتا خناتي خنا خنا خنوف خنن
أستاذ خينيا داعي خينيا شيخ جمال علي خرا والتجيلا مي تكبير على الناب سمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستاذ خينيا تكبيران هنجا بكنوغاني تكبيرا الله أكبر الله أكبر خنت يانسي خنا نوفلاتو شيخ خينيا شيخ مجلسا أكسما أبا دبرا في شبابا إمام مسجد الحرارة شيخ إبراهيم إمام سعيد خراول تجدا الله أكبر شيخ إبراهيم إمام سعيد خراول تجي الله أكبر الله أكبر الله أكبر مئة تكبيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر إسان هنگفي أكسما أستاذ مركزا شين نشاط بكري خراول تجي الله أكبر الله أكبر أستاذ نشاط أبا مركزا خنا الله أكبر الله أكبر نميوتو أستاذ نشاط أبا مدركا أبا مركزا خنا سوري نالا ناخنوتي أستاذ خينيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله جزاك الله خير أشهد أن لا إله إلا الله كاميرا di sini khas nih kan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد